Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amanna. Amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu, hordoftoonni chaanaalii keenyaa biyya keenyatti argamtan, akkasumas biyya keenyaa alatti immoo biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa ari'am irratti isaaf haa ta'u. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti guyyaa har'aa kana barnoonni keenya warreen hafuura hamaatiin hojjetan yookiin immoo xonqaawonni maqaa eenyuutiin seexana erguu isa jedhu waliitiin ni ilaalla. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti hojiin hafuura hamaa yookiin immoo hojiin xonqolaa yookiin immoo hojiin asmaatii fi hojiiwwan matatii garaagaraa maqaa eenyuutiin kan hojjetamu kan jedhudha. Walitti dhufeenyi wangeellii fi hojiin kun qabu jira moo hin jiru? Jarreen kun galmi isaanii immoo maal fakkaata? Isa jedhu waliitiin ni ilaalla. Kutaa tokkoffaa keessatti xonqaayiin isa galchu moo isa baasuudha kan jedhus walumaatiin ilaallee turre. Guyyaa har'aa kana immoo akkuma isinitti hime jarreen kun maqaa eenyuutiin kan isaan hojii hafuura hamaa kana, hojii hafuura matatii kana hojjetan kan jennu, sababoota isaanittiin hojii kana hojjetaniifis immoo maalidha? Bu'aa maalii irraa argatu kan jedhus immoo bal'inaatiin ni ilaallaa. Hanga dhuma qophii keenyaattiin hordofaan dhaamsa keenyaa Waaqayyoon nu gidduutti argamee warra hidhame hiikee, warra dhibame fayyisee, warra rakkate rakkina keessaa baasee iccitii isaa hundumaa nuufaaf ibsu. Jecha kanaa dhageenyee akka ittiin tasgabboofnu, akka ittiin boqonnaa bara baraa argannu, akka ittiin mootummaa isaa dhaallu gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos hunduma keenya nu haa gargaaru. Egaa akkuma beekamu maqaan Waaqayyoo, sagaleen Waaqayyoo ni fayyisa, ni jiraachisa, du'a keessaatii ni baasa. Abbooliin keenya turan duuka bu'oonni Waaqayyoon maqaa isaatiin Waaqayyoon abdatanii hojiiwwan dinqii garaa garaa hojjechaa turaniiru. Keessumaa qulqullichi Phaawulos, Phexros faa, Siilaas faa, Yaaqoob faa hojii fayyisuu isaan hojjetan aangoo maqaa isaaniitiin yookiin immoo mataa isaaniitiin otoo hin ta'in Waaqayyo biraa isaaniif kan kenname, Waaqayyo biraa isaaniitiif kan laatameetiin dinqiiwwan garaa garaa hojjechaa turaniiru. Egaa akkuma beekamu qulqullichi Daawit faaruu 8 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa ilaallu Buruuk zayimasi basma እግዚአብሔር jedha. Kana jechuun maqaa Waaqayyootiin kan dhufe inni eebbifamaadha. Maqaan Waaqayyoo immoo kan irratti dhaame hunduu ni fayya. Maqaa Waaqayyootiin du'aan du'a boolla keessaa ka'a. Inni hidhame ni hiikama. Inni beela'e ni quufa. Inni dhabe ni argata. Inni dhiphates dhiphina keessaatii baha. Jarreen kun maalitti hirkataniitu hojii hafuura hamaa kana hojjetu? Hojii hafuura hamaa gaafa jennu xonqaayiidhaa, mortuudhaa, hafuura sheekiitii, hafuura dabtaraatii, waliigala ilmaan namootaa irratti, nagaa namootaa irratti warreen hojjetaman yookiin immoo hojjetan kun maqaa eenyuutiin kan isaan hojii kana hojjetanii jennee gaafa ilaallu maqaa Waaqayyootiin miti. Maqaa qulqullootaatiin miti. Maqaa raajotaatiin miti. Maqaa tolootaatiin miti. Maaliif yoo jettan maqaan ergamootaa, maqaan qulqulleetti Dibroo Maaramii, maqaan fannoo, maqaan gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isaan kana irratti aaboo fi aangoo guddaa ni qaba waan ta'eedhaaf. Jarreen kun
maqaa eenyuutiin, humna eenyuutiin, beekumsa eenyuutiin jennee gaafa ilaallu beekumsi kun beekumsa Waaqayyoo biraa kennameef. Ogummaan kun ogummaa Waaqayyoo biraa isaaniif kenname otoo hin ta'in ogummaa isaanii abbaa isaanii lubbu baasaa kan ta'e Daabiloos irraatii baratanidha. Kana jechuun maal jechuudha? Abbaan isaanii Daabiloos jalqabumaa ka'ee hojii kana hojjeta waan ta'eedhaaf. Hojiin isaa lubbuu baasuu, ajjeesuu, karaatti hambisuu, gufachiisuu, mufachiisuu, cabsuu, hidhuu, ajjeesuu, balleessuu waan ta'eedhaaf. Qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 41 kaasnee gaafa ilaallu isin abbaa keessan Daabiloos irraayitii jedha. Abbaan keessan jalqabaa qabee lubbu baasaadha. Qaayel Abeelin obboleessaa akka ajjeesu taasisee ture. Isinis abbaa keessan Daabiloos irraayii jedha. Abbaan keessan jalqabaa qabee lubbu baasaadha. Dhugaas hin dubbatu, dhugaan isa keessa hin jiru. Sobas gaafa haasa'u mataa isaa irraa kaaseetu haasa'aa jedha. Ijoolleen kun, jarreen kun, warri xinoqqulan, warri xinoqqolsiisan, warri moran, warri morsiisan dhala namaa irratti, dhalcha namaa irratti, jireenya namaa irratti, fayyaa namaa irratti, qabeenya namaa irratti, nagaa namaa irratti, tasgabbii namaa irratti, eebba namaa irratti warreen hojjechiisan kun abbaa isaanii Daabiloos irraa kan baratan hojii hidhuu, hojii hiikuu otoo hin ta'in, hojii cabsuu, hojii siphuu otoo hin ta'in, hojii jeequmsaa, hojii nagaa otoo hin ta'in, hojii jibbiinsaa, hojii jaalalaa otoo hin ta'in, kaleessa jalqabas Addaamirraa kaasee diina ilmaan namaa ta'e kabaja ilmaan namaa, galata ilmaan namaa, argachuu ilmaan namaa, guddachuu ilmaan namaa, jiraachuu ilmaan namaa, galateeffachuu ilmaan namaa kan hin barbaanne Daabiloos Addaamin mucummaa Waaqayyoo dhabsiiseera. Itti naafee gannatii baaseera. Hojiinsaa hojii naaffaati. Itti naafee obboleessisaa Qaayel Abeelin akka ajjeesu taasiseera. Kallattii garaa garaatiin abboolii keenya qoraa ture, har'as qoraa jira. Egaa ka'umsi hojii afura xinqolaa yookiin immoo hojii afura muraa maalidha jennee gaafa ilaallu kitaaba qulqulluurraa jennee yoo ilaalle kitaabni qulqulluu wangeelli misiraachoo waan ta'eedhaaf, wangeelli boqonnaa waan ta'eedhaaf, wangeelli nyaata bara baraa waan ta'eedhaaf, wangeelli sagalee boqonnaa waan ta'eedhaaf, sagalee gammachuu waan ta'eedhaaf, sagalee abdii waan ta'eedhaaf, jaalala waan ta'eedhaaf, waa'ee jaalala Waaqayyoo, waa'ee arjummaa Waaqayyoo, waa'ee dhiifama Waaqayyoo, waa'ee nageenya Waaqayyoo, waa'ee hunda danda'ummaa Waaqayyoo seeraatiin, heeraatiin ibsee kaa'ee waan jiruuf. Jarreen kun hojii kotota garaa garaa kana hojii xonoqqolu, hojii xoroqqolsiisu, hojii moru, hojii morsiisu maal da'oo godhatanii hojjetu jennee gaafa ilaallu inni jalqabaan aangoo mana kiristaanaa luba fakkaatanii, daaqonii fakkaatanii, margeetaa fakkaatanii, phaaphaasii fakkaatanii, kiristaana fakkaatanii, tajaajilaa fakkaatanii mana kiristaanaa keessas kan jiran, mana kiristaanaa keessa alas kan jiran jarreen kun. Hojii kana immoo maqaa eenyutti dahataniitu jennee gaafa ilaallu maqaa afura hamaa, maqaa seexanootaa, gartuuwwan seexanootaa, hafuurota hamaa garaa garaatti fayyadamaniiti gara namaatti erguu, gara qaamota miira namaa irratti hojjechuu, nagaa nama dhowwuu, tasgabbii nama dhowwuu, warra wal jaalatan gidduutti jibbiinsa akka ta'u,
warra amanan gidduutti qorumsa akka ta'u, warri wal jaalatan akka wal jibban, warri eebba yookiin suga Waaqayyoon jiraatan suga kan akka dhaban, warri gaddan warri gammadan akka gaddan, warri nagaa qaban nagaa akka dhaban, warri tasgabbii qaban tasgabbii akka isaan dhaban taasisuudhaan hojii kana namoota irratti ergu, namoota irratti hojjetu, namoota irratti waan kana taasisu. Egaa akkuma beekamu warri Waaqayyootiin amanan, warri wangeelli dhugaa isaaniitii gale hojii kana, hojii fokkisaa kana, hojii dabtaraan hojjettu, yookiin immoo xonqaayin hojjettu, moortuun hojjettu kana, sheekiin hojjettu kana, warri Waaqayyoon amanan, warri wangeela baratan, warri wangeela dhaga'an kana hin hojjetan. Baay'ooliin isaanii wangeelli warra isaaniif hin galle, warra wangeela hin hubanne, galmi wangeelaa, dhumni wangeelaa, xumurri wangeelaa maal akka ta'e warra hin beeknedha. Warri kana taasisan, warri wangeelli isaanii gale, warri wangeela baratan, warri wangeela hubatan, warri wangeelatti bulan hojii akkasii kana hin hojjetanis, hin raawwatanis. Karaa biraa otoo beekanii, otoo wangeela dhaga'anii maalla dhibdeedhaan rakkoo maalii qabaatiin har'aaf nattaa tolu malee, har'aaf nan argadha malee, har'aafan jiraadha malee, har'aafan nyaadha malee, burmaaltu na galtee si'ool akka isaan nyaatu, ibiddi akka isaan nyaatu, raammoon boqonnaa hin qabne umurii isaanii guutu akka isaan nyaatu jarri kun wallaalanii miti. Mortuuni dura na balleessi, dura namicha balleessi, booda na balleessi jetteetu hojii kana hojjetti. Waliigala hojiin tokkolaas, hojiin sheekis, hojiin dabtaraas kamiin illee hojii moraa jedhama, hojii gaarummaa hin qabu. Egaa seera keessa deebii boqonnaa 18 kaasnee gaafa ilaallu asmaatanyaa, matatanyaa, digimtiidhaan kan xonoqqolu, hafuura hamaa kan waamu xonqaayin, warra du'an kan waamu eker dubbistuun sibira hin argamuu jedha. Waaqayyo biratti asmaatanyaa, matatanyaa, manaafis xarii, badigimte miixonoqqil, muutaaniin miixara, isaan kun hundillee Waaqayyo biratti hin argamanii jedha. Hojiin kunis hojii Waaqayyo jaalatuuf eeyyamu miti. Jarreen kun dhumni isaanii maal ta'a? Sila akkuma isinitti himedha. Si'oolidha. Ibidda bara baraati. Rakkoo bara baraati. Gidiraa bara baraati. Foon isaanis biyya lafarratti hin boqotu, lubbuun isaanis samii irratti hin boqottu. Baay'ooliin isaanii kana beekuu gaafa kana hojjetanii, isaaniif galeeraa gaafa kana raawwatanii jennee gaafa ilaallu warri galeefis jiru, warri hin galleefis jiru. Warri beekanis jiru, warri hin beeknes jiru. Amma mana amantaa keenya keessatti liqamin jedhamanii, liqummaan isaanii, beekumti isaanii hojii hafuura hamaa fi hojii daa'im xiqqoo tokko hin hojjenne kan hojjetan baay'oolii isaanii jiru. Waaqayyo guyyaa qaba isaanitti murseessa. Waaqayyo isaan onsa. Waaqayyo hin callisu. Guyyaa dhufaatii isaa bitaa Waaqayyo dhaabatu. Si'ooliitiin hin galu. Dukkana uffatanii abbaa isaanii daabiloos caalaa mul'atanii dhiyaatu guyyaa murtoo sana maatiiwwan Waaqa. Kanaatiif jarri kun maqaa eenyuutiin hojjetu? Waaqayyo hin cabsu, Waaqayyo hin ajjeesu, Waaqayyo hin kotteessu, Waaqayyo qabeenya nama harkaan fudhatu, Waaqayyo eebba nama harkaan fudhatu, Waaqayyo kennee kan hin gaabbine, waadaa galee waadaa sana raawwachuu kan hin daganne, siifan raawwadha siifan taasisa kan jedhe waadaa galee kan hin dhiisne, jireenya isaa waaqummaa isaa keessatti, amanamummaa isaa keessatti kennee kan hin kaasne, laatee kan hin gaabbine, fayyaa keetti, qabeenya keetti argachuu keetti. Hafuuronni kun garuu, warreen kun garuu
kanatti fayyadamanii argachuu kee, dhabuu kee, ba'uu kee, galuu kee, maaf nama ta'e, maaf uffate, maaf deema, maaf gala jedhanii jarreen kun warra hojjetan, hojjechiisan, warri hojjetus, warri hojjechiisus, warri laatus, warri fudhatus hundi isaanii iyyuu tokkodha. Mana xunqaayii inni dhaqee hojjechiisus, inni hojjetee namatti kennee qaama namaa akkas godhi sana godhi jennutti himus lachan isaanii iyyuu tokkodha. Warri akkasii kun harka keenya Waaqayyootti laasnee wangeelatti amannee gaabbii gallee Waaqayyoo duukaa bu'uun nurra jira jechaadha. Kanaaf kan fayyisu Waaqayyoodha. Kan ajjeesu Waaqayyoodha. Kan jiraachisu Waaqayyoodha. Isa cabe kan suphu Waaqayyoodha. Waan ta'eedhaaf xunqaayiin nu jiraachisuu, nu fayyisuu, nu oolchuu, nu bulchuu hin dandeessu. Warra amane irratti aangoo, aaboo takka illee hin qabdu. Amani malee hin sodaatiin. Gara Luqaas boqonnaa 5:36 irratti, Maarqos 5:36 irratti amani malee hin sodaatiin jedha. Yoo amantaa yoo qabaan hafuurri kamillee irratti aangoo akka hin qabne beekuun, baruun, hubachuun barbaachisaadha. Kutaan itti aanu immoo jarreen kun yeroo hojjetan qaama namaa keessaa maal namaa irratti hojjetu isa jedhu, maqaa namaa irratti maal irratti hojjetu isa jedhurra waliitiin ni ilaalla. Waqtii kamis hojjetu kan jedhus immoo ilaaluun barbaachisaadha. Barra hundi keenya itti fufa. Isa beekuuf jechi sagalee Waaqayyoon tokko gahaadha. Kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Barsiisaan Waaqayyoodha kan nu barsiise, kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Nu haa turu. Barra hundi keenya itti fufa. Chaanaalii keenya sabiskiraayibii, laayik, sheer gochuun nu hordofaa dhaamsa keenya. Waaqayyo isin faana haa ta'u.